Audio Jungle. Gara naannoo lixaa kana yeroo ammaa kana hojii itti fufiinsaanii hojjetameen mootummaa hawaasni fi qaamoleen biroos dhimmi ilaallatu dabalatee hojii walitti fufiinsaan hojjetameen nageenyi waaraa dhufaa jira. Ekstenshinii qonnaa irratti xiyyeeffatamee mootummaan siiriyesilii hojii hojjetaa jira. Kanaanis akkuma argitan roga hundaan bu'aan gaariin dhufaa jira jechuudha. Roga hundaan akkuma argitan avokaadoo baay'ee sanyii filatamaa ta'e asiin dura oduu asiin geenne ka argine maasaa qotee bulaa irratti argaa jira. Qotee bulaan oomishee hanga gabaa biyya alaatti erguun galii isaa fooyyeffataa jira jechuudha. Kun injifannoo guddaadha. Buna irratti hojii guddaan hojjetamaa jira. Waggaa waggaadhaan biileenaan dhaabbatee biileenaan kunuunfamee qulqulli isaa yoo sirriitti eeguu dandeenye alergii keenya kana sirriitti dabaluu dandeenya. Harka tokkoon hojii nageenyaa, harka tokkoon immoo hojii misoomaa. Keessattuu harka mirgaatiin hojii misoomaa irratti ciccinee hojii hojjennee yeroo ammaa kana oomishni baay'een gahaa ta'e qotamee faca'ee kunuunfamee bilchaatee sassaabamuuf gahaa jira. Wanni lafarratti argamu abdii guddaa kan namatti horu. Maasaa nama keessa jiru kun maasaa ijoollee hojii dhabeeyyii gurmaa'aniitiin carraa hojii argatanii akkuma argitu baay'ee kunuunsa guddaa qaba. Oomisha guddaatu sirraa eegama. Bifuma wal fakkaatu waan tokko qofa hojjechuu odoo hin taane al tokko waan 4-5 harka tokkoon lafa qotaa, harka tokkoon horsiisa lukkuu, harka tokkoon horii furdisuu, harka tokkoon horii aannanii, al tokko horii waan 5 waan 6 hojjetanii yeroo gabaabaa keessatti hiyyummaa keessaa akkaataa itti bahuu danda'aniif gama kanaanis carraa hojii uumuun, jajjabeessuun, walitti hidhamiinsa gabaa uumuun, deeggarsa garaagaraa gochuun mootummaan hojii baay'ee hojjechaa jira. Kun amma lafti irra dhaabbannee jiru kun fakkeenyummaa kanaati. Dargaggoonni waggaa 2 dura asirra ijaaramanii akkuma argitu hojii hojjechaa jiru. Dafanii yeroo gabaabaa keessatti akka of danda'anii bahuu danda'aniif deeggarsi guutuun kan godhamu ta'uu carraa kanaan kaasaa akka waliigalaatitti gama nageenyaatiinis gama misoomaatiinis hojii nama calqabamee hojjetamaa jiru kan abdii guddaa namatti horu ta'uu isaa kaasuuf. Buna baay'eetu jira asitti kan yoo dhaabbate jechuudha. Akkuma margaartan naannoo kanatti bunni aadaan buna hojjechuu badaa dudduubatti hafaa ture. Amma garuu akkaataa kanaan gara qonna bunaatti gallee misoomsaa jirra jechuudha.
bunni iddoo kana jiru gara hektaara 3 wayiiti. Iddoo biraattis laga duubaas kan jiru immoo gara hektaara 4dha. Walumaa galatti gara hektaara 7 hanga 8 kan ta'u dhaabeen jira amma naannoo kana buna. Kororimaas akka kana oomisha dammaas abukaadoos waluma duukaan adeemsisaa jira jechuudha iddoo naannoo kanatti. Inni kun buna filatamaadha. Seeraan gogsinee reefuu waggaa 3ffaadha kan inni oomisha laachaa jiru. Seeraan gogsineetudha siree irratti gogsinee kan gabaadhaaf dhiyeessaa jirru jechuudha. Abukaadoos biyya alaatti ergaa irra ekspoortii gochaa irra yeroo 2ffaadha barana kanan ergamaa jirannis. Itoo argamne sanyii filatamaa kanaan boqqolloo oomishuu barbaanna. Bara dhufu. Bona hoo maal hojjechuu barbaada? Bonaa fi ga'umsa bishaan hin qabnu bishaan barbaada. Kanaaf hojiidhaa fi gahaadha jechuudha. Hektaara meeqa lafti kun? Lafti kun hektaara 15dha. Hektaara 15. Maal isin deeggaran? Sanyii nu deeggaranii xaa'oonii aan ofii keenyaadha. Amma asirraa maal arganna jettanii yaaddu? Asirraa hektaaratti naannoo kuntaala 22 arganneeti kan yaada qabannee jirru. Kuntaalli tokko birrii gabaa gaarii arganne innaan birrii 5,000 ol ta'uu danda'a jechuudha. Godinni Wallagga Ba'aa bara kana hojiiwwan misoomaa gurguddaa keessa haalli ittiin turame kan jiru akka ta'e kaasuun barbaada. Qonna gannaa akka godinaatti hektaara 835,035 xaa'oo kuntaala 632 fayyadamuudhaan yeroo jalqabaatiif jechuudha. Baay'inaan oomishuu keessatti gahee gurguddaa haalli ittiin taphatametu jira. Kanaafuu hektaara 800 ol kan qonne sana keessaa immoo hektaarri 612 inisheetiiviidhaan kan qonne akka ta'e kaasuun barbaada jechuudha. Kanaafuu inisheetiiviin bifa adda addaatiin fayyadamummaa hawaasa keenyaatiif mootummaan tarkaanfii addaa fudhate godina keenya irratti bal'inaan milkaa'aa kan ta'e gosoonni inisheetiivootaa hundinuu godina keenya keessatti akkaataadhuma karoorfameen qonna gannaa keessatti raawwatee kan jiru akka ta'e akka waliigalaatti kaasuufi. Kanaafuu ammas ganna qofa qonnee galmoota misooma baadiyyaa arfan galmaan ga'uu hin dandeenyu. Oomishaaf oomishtummaa daballee hiyyummaa maqsuu kan dandeenyu. Galma badhaadhinaa mirkaneessuu kan dandeenyu. Kanaafuu hundinuu gara oomishaatti galuu danda'utu irra jiraata. Isaan duwwaatti ganneeftuu hin ta'in qotee bulaan keenya jaarsi jaartiiftuu hin jedhin nageenya isaa eeggachuu qaba. Nageenya keenya eeggachuu qabna jechuudha. Waa'ee karaa misoomaa ilaalchisee ergitti akkuma isin jettanii bunni kunuunsa guddaa barbaada. Akkuma isin kaastanii. Biqiltuu dhaabuu isaarraa kaasee bunni kunuunsa barbaada. Kunuunsa hin qabu taanaan gatii hin qabu. Maaliifi dhaabuu bichaa miti amma karaa waajjira misooma qonnaa adaraa hojjedhaa adaraa maaloo tola kennama ammoo biqilaan kun xixiqqaaqoo pilaastikiidhaan hojjetamu. Hojjetaan misooma hundaa gandarra deemee kadhataa namni fedha isaa qabu baay'een hin jiru. Dhuguma anumarraa kaasee waan amma waa hojjedheera. Waa hojjedheera amma iddoo isaa baay'inaan nan dhabe malee akka kootti waa hojjedheera. Garuu firee isaa baay'ee guddaa argaa hin jira biqilaa isaa irraa kaasee. Kanaafi hundumtuu amma irraa akkuma isin amma jettanii numa mataa keenyatti hiyyummaa ofitti fidaa jira. Maaliifi utuu hojjennee nuuni kan biraayyuu hin gargaarra. Rakkoo hammaataa keessa turre. Innis maanni uunan taaneen ammatti namni dararamaa turedha. Amma deebi'ee garuu nagaadhaan baanee gallaa nagaadhaan baanee misoomsanna. Kan ammoo kan fide maanni qindoomina aanaadhaa kaasee godinaa kaasee ijaaramee akka gandaattis gad dhufee caasaan gandaa hundaa'ee iddii caasaa gandaa hundaa'es kunoo gaachana sirnaa leenjeentiin tinaa ta'eeti rakkoo hammaataa hin jiru. Kanaaf baay'ee nu gammachiisa. Amma keessumatti iddii aanaan gandarraa dhufee gubatee tinaa ta'eeti iddoo baay'eetti hubannaa deemanii kenna jiru. Keessumatti iddoo rakkoo nageenyaan sodaachisaa ta'ellee keessatti naannaa riiqaa dullachaatiin kan wal qabatu garee forgama jirtu cittuu lafaa kan turtee jira. Iddoo sanallee caasaan keenya aanaarraa ijaaramee gad dhufee gandarraa amma buufatee ruuni amma sanaatti deemee uummata kakaasee uummanni nageenya isaa tasgabbeeffatee hojii misoomaa isaa keessatti akka inni hojjetu ta'aa jira argaarras itti gammannee nu duukaa dhaabataa jira. Kana nageenya gizeennu qaama nageenyaa bichaatu nageenya buusa miti. Uummanni lafa jiru wal tumseeti kan inni nagaa buusuu danda'u. Gandi jijjiiramnaan biyyatu jijjiirama.
gandi jijjiiramnaan Itoophiyaatu jijjiirama. Itoophiyaan akka badhaatu yoo hawwine ganda keenya jijjiiruun barbaachisaan ta'a. Caasaa gandarra jirus itti siiqaati gargaaraa ijoollee keessanii sin keessaa ba'anii waan gaarii isaan hojjetan jabaadhaa jedhaa waan isaan immoo hanqina isaanii immoo dogoggora isaanii sirreessaa bira dhaabbadhaa akkas kan goonu yoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti seenaa guddaa gaggeessaan Oromoo uummanni Oromoo hojjetee Itoophiyaa kana gara fuulduraatti ceesuu hin danda'a waan agarreetti gammanne irraa asuma dhiyoo waan taataniif waggaa tokko booda deebinee hin dhufne yeroo gabaabaatti waan fooyyee qabu arguu barbaadna kanarraa kan hafe gaaffiiwwan adda addaa godinis qabatee jira waan ta'eef adadaan akkuma humni keenya cimaa deemu deebi'aa kan deemu ta'uusaa asumaan kaasuun barbaada. Harka tokkoon misooma hojjechaa harka tokkoon immoo hojii nageenyaa irra qophaa'u. Kanaaf kanarra hojjettanii kanaaf immoo bulchiinsi godina bulchiinsi aanaa bulchiinsi haarofni gandarratti ijaarre kun hojii kana ciminaan isin wajjin hojjetu. Isin bira oolu isin bira bulu rakkoo keessan dhageeffatu yoo beelaftan isin waliin beela'u yoo rakkattan isin waliin rakkatu. Gaafii nama duratti kaaftan akka ibsaa daandii kun hin dhufa inni rakkoon hin jiru. Isin waliin hojjetu. Tokko kana kanaaf nageenya irra cimtanii jabaatanii kallattii mootummaan kaa'uun ijaaramtanii dura ofiifu abbaa nagaa taate.